جالنا أنا سرت وتسجناش جاتي نمتي دابا قدتك ودفرنا فكاتي سنسر رجعناني جلالين أنا شو ذكرني حبيبتي ميزانك في ملواني تلوفه ما ركضين ويا ولا برسي ويا نفسي ولا برسي زي كيف أما لما فا أورام هوني في تاني أسرت جندنا نفسي كميجو شمال كميجو إيش سنت في ملواني سنت أي تاني أنا مسوسين لفتنا ربستي عين ملكة تانية أنا إيش أنا كنا في ما ركض وأنا سنجوي ده إيش yoo akka dhugatti walii galle garuu an miidiyaa irraa siif hidhuu hin jaalladhu ishee. Ash. Ani barbaadu ka miidiyaa. Affiti. Akkana. Hai kumni ani arki kiyya dhiqishuudha nafse. Asirratti akka. An kanaan beeka ka amma kanaan hin beeku. Kanumaan affiti. Ka ammaa kanaan affiti. Kanaammoo. Akkatti affiti. Kanaa miti kaani. Kanaammoo. Affiti asirratti akkatti manxasi. Ay ummanni tuna. Ni sodaatti wallahi ni sodaatti. Aruma takkatti nu bara asirratti yaanu wanni ati beekuu qabna. Hagi waan taanaan barsiis. Yaa dhuga banta waan taane baruun gaariinti. Gaariinti wallahi duutonni jira. Ancha tamate birinda dhugaan bicaa jala na gurraacheessuuf kan na fide. Bicaa sii fide ko kana baasa jirta lakka. Soda. Oh. Deno. Mallaqa nangaafatiin gaati. Amma kana sirriitti oggoo keessa wal buune. Haataanii miti bulu jammara mallaqa. Isaa barra eegalee ishii oggaa sirriitti wal barree messengeraa fi snapchat keessa. Isaa bara duubana taa'e. Yaa achirraa malee wanni jechuudha. Lammaffaa ammoo ammas namni bareedu kuni garii ilkeefaa tuttuqamaa garii hidhii tanaatti daddabaa gariin tokko yoo waan biraatiin bareedu nyaaratti akka malaa garii ija ati bar guutumatti waliin si kannee bar ni beektaa kana namni sitti himee jira. Wallah. Dhugaan sin jira. Wee alhamdulillah. Namni sitti himee jira. Namu. Miqqanyaa bara Oromoon tun dhugaa miqqanyaadha. Wah, hangis mati WhatsApp biran video keessa naan ergani. WhatsApp. Warra mana nu seente. Mana jiraachuu barbaadna biroo. Warra mana nu seente. Achi xiyyaara. Ani mala godhu kan mala hangis ma WhatsApp irra share naa godhan video keessa. Yookaan kayitiin qayyarata. Sagalee. Tawargaan. Amma nadif. Habibi asii deemi. Naata ulaafte namatti kutteewu naataate. Alaska ayatillee naataate ani maal rakkadhe kana waan tare maalatti ergan shuda karnini. Tanaa bara ijoollee arsitana waliin fadhuuf tanaa bara. Isaan uumaan hafee keenyumatti amanan kana kaabal walsiisaa isin hin jettu. Amma waan tare maal gochuulatti ergamee. Wani waardaa miti adaanachitti erga adaanachi sodaan qabdu jaalalti sodaan qabdu. Yoo feetanii zinaash fidaatti erga. Nama jaalannaan jechuun nama isan abbaa feeta wanna feeta isa raanatti dhufin malee wanna feeta osoo fiddaan hin galchu. Maal miqqanyummaan dira kana mala meesii maal isin gootanii wanni waardaatti fiddanii ergatanii. Kanaa mikaa gara nagabbe. Ganama diaspora hedduu si dawwala diaspora hedduun jala sammara diasporochi keessan dhiifama naa godhaa wal baruun gaarumaa adda ba'uutu hammumaa. Akkatti wal barru beeyna malee akkatti adda baanu beeynu guyyaa wal barru beeyna malee guyyaan adda baanu silaa murteeffamaa ta'e waliin barru har'a duniyaa. Har'a duniyaa boruu akhiraa soo ani sireeti isanitti bacannaqoo isin sireeti jettas carrachannaqinaa ni dura sin dhaabbatinaa nagaan adda ba'u wayya maali jennaani ani duraan taadhiyoon tanallee ta Ameerikaa sunilleen maallaqa waa mara ka ergitee waa mara gootee ani sila waan samara numarraa raawwadhaa egaa baabaa keenya sheemini biroo dhaggeeffadhee bakka naan taane waan samara diigatiin jira ammas waan samara diiguun hadiisa san dhaggeeffachuun hadiisa sheemiin san jira oolchuun dirqama irra jiruute osoo ta'uu garuu immoo waan saniif waan hin obsee fi rabbiin tana naa qoodee qooda rabbirraa naa dhufte na duran dhaabbatanii hiree kiyyattis hin taphatinaadha karaa nagaan isin habu. Garuu namummaan nu iddoo jiraattu walaa kabajnu. Atilee dhaamiif dhaamsa. Anillee Maammadoon duraanuu silkii isin jalaan kaasu deebi'aatti bilookii na godhana keewuma duraaniyyuu kaasee isin wajjin haasa'an jiru warri na hawwitanillee
afaan haala kamal isni gochuu danda'an nama nama tokkooti amma bakka jireenyi kiyya ibsaa wajjini nagaa akkas ummata Oromoo bal'aa fi warra TikTok irra jirtanis nagaa fi jaalala isinii hawwina nuti asirratti dhufnee isin rabbashnu snapchat fi messenger keenya keessa oollaa waan ammarraa asirratti isin rakkisu asirratti wal baruunaa fi kokeetitti warroonni gammaddanii jaalattan du'aa nuu godha rabbi wal isin aqoodu jaati du'aa godha rabbi wal isin agarsiisu jaa nama wal argee wal fuudhasi isin galee dhageessanii rabbi waa mara walitti isin laaffisuu rabbi faana walitti isin tolchuu jaa du'aa godha. Biyyateera biro. Alhamdulillah rabbil alamin. Me atilleen alhamdulillah ji. alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi. Amma Oromoo romantika keessa jirtu. Romantika keenya karaa messenger fi snapchat jaana shi. Rakkoon qabu. Yaa rakkoon qabu. Messenger keessa darka bulchitee ganama fi birri baasa. Si jammir messenger an qabu yan beesu kamare dhugaa dubbachuuf. Snapchat ni qabdaa miti. Ani messenger an jaala. Sanillee hin qabu. Hin taqqaam. Asuma wal jala atiin kula tokko keessan. Njana jenne. La dhaggeeffadhu. Isheetu miqanyaa keenya beeka dhugaati. Namni kun namni ni beeka dhalaa walti ni naafti ammaan ta'u. Ana si fidee si abar. Dhaggeeffadhu waan sinjaa ishummaa si fiddee osoo amma waan gurguddoo tokko si godhee waay mucaan kun kana godhaaf jettee lafaasatti kaati. Si galee? An dhugaa dubbachuuf jechuudha. Isin lama wal jaalanna ammaan turaan gee. Imaan nama akkasii natti fakkaatu. Yaani nama jirtii fi miti. Ay nama imaan jaalatee irra nama si haga tana duraa wajji jirtuuttu ka imaan jaalatee irra waa si godhaan jirreef si galee hunda si faarsaan jirreef an dhaggeeffadhu ani afaanuma kiyya kanaanin burji khaliifaa san maqaa keessatti si qayyaran dhugaan sitti himan as taa'ee ati dhaqee si bashannansiisuudhaan ibsaa yeelaa sila jecha kana gisee yaani jabanaa gocha aninti buna si dabsa akkasitti Entare. Fakkeenya ta'amat. Anama bar wallahi Dubai da kuma karora tibaafadhe bar atta kan tibaafadhe anjolle kana jiran seene bar Dubai tan womo wurdo obri fixatte tan qofa Dubai tan osoo dhufteeti beetti diina keessan kan jirti gadiin babbaat malee ambar joolluma bakka heerumtee bultiin diddeef qofaattu Dubai jiran see baran la anama sisterin tiijecho waggaa torbas keessa gin TikTok ilaalti malee hin qabdu. Okay. Wallahi khayshina kana sister. Ani yoo akkuma tasaa harkaa ba'e TikTok irratti akkuma tasaa. Eessa fakkaatannaan bakka oolte fakkaatti sanii bakka imaan bira dhuftetti bar qottee TikTok keessa. Sodaati si ta'in takkaate amma wachila. Waan takka sirraan nama gaafachuun taanetu jira waan ta'eefin keessaan wal dubbisuu Timbar. Oromoo Arsii dhaggeeffadhaa sodaa isin dhufeera kanaan booda sodaa keessan jabeeffachuu dandeessanii. Kan keessan jiru. Sodaa keenya kabajamaa jaalatamaa akkati barbaadde si keessummeessu. Lubbuuti yeesoo taasisa egaa irra biriin natti qicoo. Dhugatti si argachuudhaaf dhugaa naamii barbaadde. Waan hin adda si baasuun qaba. Maali ennaani? Anti anillee keessa tokko harka qabaarratti walitti gala olollan nu ijaartanii. Dhugaa. Anjichu. Ani amma dhaggeeffadhu. Waa mara. Imaan addaa si baasan anjee. Waan asin jiru dhaggeeffadhu. Eeshoos aaran dhageessadha. Imaani. Bultii fiigaara akka ilaaletti. Imaani akka ati biraa deemtu hin jaalattu. An biraan achi si oofuu barbaadan beektu ati. Si galee? Biyya tana si. Obbira yoo waamte indee bareedaa yuun geeggeessaani. Dhageesse? Paasiboo mara ni qabdaa miti? Akka ati biyya tana dhuftu si gochuu danda'a. Kan irratti hin dalaguu fadha. Imaan gad si lakkiftu du'aa isa godhatin hin beeka ishiini. Ante jeesi soddaatiin xilaasan ta'in ganama. Laale ammarraa xilaatutti taateen duudhaani soddaatiin. Uummata budaa ijaarraa qaqqabaam jira. Tuutuu jaa. Manni na jalaa kun akkatti ija baasee akkatti ilaalaa kaa. Maal akka ilaaltan? Gaafa dhumi. Itti naatu faayadhee. Akkatti waan san kaadhu kottu. Deem. Dhugaa jette. Deem waan san kaadhu kottu. Deem. Eenyuun jedha naan baay'ee. Deem. Ana laaltan. Na laaltan. Abadan ilaaltan. Imaan yaalaa lambaqaa.
Ante liji baqa janjanu fedha nama haasai koketti. Yusi shake. Oye. Isin jana esa jana jadisi shin. Misaa keessaa argee tokko. Bilbila ibsa keessan tokko. Ari maa rabbisudha dhugabeedha. Nama saaxilini. Ayyoo qaba. Anti? Talana gurguree jedha. Wallahi jana saarfadhe ara sagalee kan nasi yookiin gabbayi. Soddaan ta'uu fedha harargeen akkana. Micaa keessan tokko argedha beektaa? Ayyee. Isa asii saarti. Dhugaa. Irruun qabdu ati sumarraa toolaa barmarti. Qoy sirba bareedaa tokko si jaashi. Nama kun akkas ilaalu nama raayyaa faafa jaaniif faa fakkaata. Safara kana dhufnaa amma TikTok seenaa sheexaana seenaa. Bakka raayyaa si jaa. Ishi? Kadas jedhee sirballee rakkoo hin qabu nama jaalataniif rakkoo hin qabu bara. No raayyaa si jaa isaa tokko kan laatu. Raayyaa feetaa? Kadas jedhe waan das na jedha. Okay. Rabbitti buusee bareeda hundaa alaa habiibikaa amannuurul hudaa. Rabbitti Sirbiif kaabsiyyeenee. aboo raayyaan jiru jiraa fedhii simiyyoon mutawwaadha. Rabbashin. Ya. Rabbitti buusee bareedina hundaa alaa habiibikaa amannuurul hudaa. Keessatti kana hedduudha bareedee. Hanga si birindaa si gitu kana isaan nan qicaa. Akkasii bara. Amma raayyaa si jaalaggeeffa dhugaati. Rabbitti buusee alaa bareedinaa alaa habiibikaa amadruun hudaa. Keessa fuuqaraa. Keessa fuuqaraa funyaan kana hedduudha bareeddii. Karaa hirii kana faadhaan buskuuta fakkaatti. Ijas ni gurguddatti. Naamusas ni qabdi alaa habiibikaa amannuurul hudaa. Keessa fuuqaa mala imaan hin qabdu. Ni sarattaratti waa hedduu safaan hin dubbattu. Ana keessa nangalchi ani natti qara'insi taaqara sheexanni. Dhugaa wallaahi. Dhuguma ani waan dhugaatiin asoo jira keenya laa. Dhuguma bara. Hoggaa akka laalan qalbii namaa fuutee alaa habiibikaa amannuurul hudaa. Hedduudha takka bareeddii keessa fuu ija keessa laaluun namatti ulfaatti. Karaa ija gubbaa heena takka qabdi alaa habiibikaa amannuurul hudaa. Heenaa mi kaasirraa kun? Yaa maashaallah wallaahi. Mee haa takka dunguduun kaa Naaf galatoomna. akka nangalu Asee barata. Dhuguma raayyaa si jaalala. Wama keerraa alaale. Dhugaa naaf galatoomnaaf baadhu. Yaaleensaa maal jette yaaleensaa biyyoon qalbii nu fuute. Isin tapha dhimmaan haadha raa. galgalaan isheen ajaa'iba mana nu seeni. Darasaan amma ustaaz maarree jan kun bar. Yaa kokeeti bar quraana maarree itti seentee bar jana jirti. Maal jechuu bakka. Nuti laal ishee an darasaa natti dhuftes darasas man jana jira dhaqee qaala jechaanii bar koo qabu. Ana goo kan laalama biyyoota na jallisuun barbaanne wallaahi gona kan laalu. Magaalaa maraattuu magaalaa tiktok kanarra fidee ishii jallisuun barbaanne. Ishii tana silaa tooyidumaa fi adii safaa walitti Ishee waa wayii siif himuu garaa koo, soddaa koo, ichuu koo. Kaniin sin jedhu paaspoortiin qabdi waa hunda qabdi waraqaa qabdi. Fudhachuu dandeessaa? Wala tola siidha. Shaannaa waliin boolla sii fida. Nu ibsaa kenna ibsaa dhageessaa dubbii duraa dubbii kenna warra kenna maddiin gaanni eega warri nu fixani eega si ati dhuftee burji kalifa irratti wajjifataa jenne eega si akkasitti malee inshaalla xurii ol ka'ee keer inshaalla isin akkatti beektan warra biyya kana Qiriin kun loo waan lama sin bulchaa maa inshaalla lamaa miti kanaa olu nu bulcha. Ati gaggabdee gana ambulaansii waan mun danda'u. Rafeennaa of hin argure. Burji Khaliifanuu teenyaati tiyya Burji Khaliifanuu. Waan achirra jiru nurree maqaa keessatti hin qayyara fooqi wasama. Anamma si gabbaanaan hai manni kunillee si mana fakkaata. Atillee isa na fakkaattettee bichaan gabatee
أنا ما برمى. Ibsa rizqii ajaa'ibaa qabda jettee intala maanyaa tana rabbii halkan kanaan si qabu dhugaa rabbiiti ganama eebba qabda. Alhamdulillah dhime. Raayyaa miti qur'aana qara'aa bulee dhugaa rabbii. Mundaan Faatiyaan irratti qara'u. Faatiyaa asirra qara'u. Jinniin tokko. Ana irratti malee. Isii irra qara'e. Ati ayatul kursiyyuu sirratti qara'a. Jinniin sirratti sabaatu. Sosiaalii taasisaa dabbariin illuuta. Imaan jinniin sayyootti qaran malee taatu tana Faatiyaa irratti qara'a wallaahi lezi. Isi harargeen tun ijoollee majaa'ibaatii bari. Kanaafin osoo harargee eeguu bare dhugaa rabbi hagammaa ture. Egas baay'ee. Taaree harargee manaa fide. Amma bareedu jedha geeffadhu gaama sirba tokko si ijaa. Ish. Jaalallaan qabe kokeeti sirraahii otume na gargaari. Jaalallaan qabe kokiyye sirraahii otume na gargaari. Waan mineesoo itti dhugaa suutumaan. Ani machin jaalala keessa kunuun suu qaba malee. Itti baase. Itti dhugi. Jaalala. Bulloo kiyyaati waan dhundhuuree achi waa fudhadhu hunduu taayaboo. Lubbuuti yaa ibsaa malee gannaan taru akkamitti.